Hooggansi dhalootaan arsii ta'anii Wallagga deemanii akka du'an godhamaa ture itti yaadame. Hin yaadattu ta'ee nama lamaan tokkotu hooggansi naannoo Oromiyaa dhalootaan arsii ta'an Wallaggatti ajjeefaman. Ka ajjeese immoo Feeq Abbaa Torbee Dammalaashii fi Toofiq hoogganan. Awwaluu Abdii immoo reeffa san fuudhee dhaqeetu ilmi teenya Wallaggaddu jedhee uummata boosisa. Caasaanii matoo haayaanii naannoo Amboo irratti beekama. Caasaan wal fakkaatu bakka hundatti ijaaramuu beekama. Namoota waan kana sirriitti qindeessan ammallee hoogganaa jiran. Damballaash Gabre Mikaa'el ammallee waan kana hoogganaa jiran. Federaal poolisii haa ta'u malee. Beeraayi Deennatii keessaa Sisaayii Tolaafaatu hojjetaa jira. Matoo haayaa kana raadiyeesii kiiloomeetira 120 keessatti namni tokko ol jettee Dr. Abiyyiin ilaaluu hin qabdu jedhee namni yaada kana Abiyyi faana maddisiise keessa jira. Biraanuu Tsaggaayee kan irraanfatamuu qabu. Yaalii ajjechaa Jawaar irratti gaggeeffame booda waajjira dhaabaatti waamamnee Awwaluu Abdii walitti nu qabee maal jedheetu nama bobbaasaa Arsii keessaa Islaamni Jawaariin deeggaraa, Kiristaanni nu deeggaraa jedhe. Namoota deeggarsa Jawaarii fi Adaamaatti hiriira ba'an keessaa kondominiyeemii irra dhaabbataniitu nama ajjeesu. Kondominiyeemii uummata keessa dhaabbataniitu nama ajjeesu. Bishooftuu irratti mana dhuunfaa keessa dhaabbataniitu rasaasaan fixu. Adaamaarraa kan jiru Saalsaawwii jedhama. Dirreedhawaarraa Saatenaaw kan jedhamu kan nama waraanaa turte tokko namni yaadattu ta'e Oromoo kan akka malee waraananii maal godhanii bifa amantiis akka godhatus godhanii booda gareen Saatenaaw kun keessaa bahaniitu paartii ta'anii ijaarramanii ba'an. Komishinar Salamoon Burraayuu irratti ajjeefamu maal jedhanii taasisan? Akka isaan itti dhiyeessan Wallaggi Salaalee ajjeese jedhaniitu dhiyeessan. Waan sana kan raawwate kan ajjeese immoo Dammalaashfatu ajjeesise. Dammalaashii fi Abiyyi walitti maxxananii kan isaan hafan addaanis hin baane sitan himan. Dammalaashii fi Abiyyi addaan hin baane. Wanti isaanii walitti maxxansee jiru waa'ee Oromooti. Waa'ee Oromoo cabsuuti. Iccitii caasaa dhokataa kanaati. Feek Shanee kana ijaaru, abbaa matoo haayaa kana ijaaru, caasaa Saalsaawwii fi Saatenaaw fi caasaalee garagaraa Oromiyaa keessatti caasaa dhokataa ijaaranii Oromoo fixuu kanarratti baay'ee walitti dhiyaatanii hojii kana waan hojjetee fi Dammalaashii fi Abiyyi addaan hin baane sitan. Shimallis quba qaba. Caasaa dhokataa kana Beeraayi Deennatiitu sochoosa. Abiyyi waa'ee qeerroo naa dhiisaa jedhe. Akkanitti ishii barbadeessu natu beekaa jechuudha. Akkanitti maqaa ishii balleessu, akkanitti ishii diigu, akkanitti dhabamsiisu natu beekaa jechuusaati. Naa dhiisaa iyyuu jedhe. Abiyyi aangoo isaa jaallata jalqabarra. Barcuma isaatti eenyu yoo dhufe abbaa isaas harmee isaas hin balleessa Abiyyi. Barcuma isaatti namni itti dhufna. Abiyyiif gaaffiin jalqabaa, kaayoon jalqabaa barcuma isaati. Barcuma isaa jechuun immoo deeggaruudha qabda. Hin deeggartu taanaan si dhabamsiisa. Caasaanii matoo haayaanii naannoo Amboo irratti beekama. Caasaan wal fakkaatu bakka hundatti ijaaramuu beekamaadha. Utuu waa'ee caasaa iddoo biraan kaasiini gubbaadha namoota waan kana sirriitti qindeessan ammallee hoogganaa jiran nami baruu qabu irran deebi'ee kaasuu barbaada. Damballaash Gabre Mikaa'el ammallee waan kana hoogganaa jiran. Federaal poolisii haa ta'u malee. Beeraayi Deennatii keessaa Sisaayii Tolaafaatu hojjetaa jira. Toofiq ammallee itti jira. Biraanuu Tsaggaayee yeroo ministeera haqaa ture sana
120 kana raadiyeesii kiiloomeetira 120 keessatti namni tokko ol jette Dooktar Abiyyiin ilaaluu hin qabdu jedhee namni yaada kana Abiyyi faana maddisiise keessa jira. Biraanuu Tsaggaayee kan irraanfatamuu qabu. So har'a caasaan kun gubbaadhaa hoogganamaa jira. Amma gaa bal'inaan haa ilaallu akka Oromiyaatti. Akka Oromiyaatti caasaan kun jiraachuu an seriously kanan baree jechuun maqaa garaagaraa maqaa isaanii jechuu kooti maqaa iddoo biraa kana kanan baree yaalii ajjechaa Jawaar irratti gaggeeffame booda waajjira dhaabaatti waamamne ani yeroo sana mallee biiroo lafa Oromiyaa irra jira. Awwaluu Abdii yeroo sana damee baadiyyaa hooggana waajjira dhaabaa. Bilchiginaan hin uumamne. ODP'tu ture. Awwaluu Abdii walitti nu qabee maal jedheetu nama bobbaasaa. Arsii keessa Islaamni Jawaariin deeggaraa, Kiristaanni nu deeggaraa jedhe. Ilaali. Kanaaf uummanni Arsii keessatti Kiristaanaa fi Islaamni wal lolee jedhe. Nami garasitti sirramannu araara kana uummata walitti araarsitan dhaqxanii jedhe. Yaalii ajjechaa Jawaariin booda Arsii keessatti yeroo san wanni ta'e wanni qaanfachiisan dammallaashfaa godhantu jira. Sanan kaasaa koo egaa. Caasaan akka 120 kun magaalaa Adaamaa kaasee haga Asallaatti socho'u Saalsaawwii jedhama. Saalsaawwii jedhanii hidhannoodhaan, leenjiidhaan maal godhanii gaafa sana amma namoota yeroo sana namoota deeggarsa Jawaarii fi Adaamaatti hiriira ba'an keessaa kondominiyeemii irra dhaabbataniitu nama ajjeesu. Kondominiyeemii uummata keessa dhaabbataniitu nama ajjeesu. Bishooftuu irratti mana dhuunfaa keessa dhaabbataniitu rasaasaan fixu. Nama Jawaar ajjeefamuu hin qabu jedhee hiriira ba'ee ajjeesu. Gaafa sana poolisiin qoratee garee addaatu jira jedhee fide. Gareen addaa hidhannoodhaan uummata miidhe poolisii miti kan ajjeese garee addaatu jira jedhee waajjira dhaabaatti gaafa qorannoon dhiyaatu waan akkasii keessan galinaa jedhee poolisiin utuu hin beekiin qorannoo kana gaggeesse. Poolisiin Oromiyaa illee hin beeku siin jechuudha. Amma gaa Adaamaarra kan jiru Saalsaawwii jedhama. Direedhaawaarra Saatenaaw kan jedhamu kan nama waraanaa turte tokko namni yaadattu yoo ta'e Oromoo kan akka malee waraananii maal godhanii bifa amantiis akka godhatus godhanii booda gareen Saatenaaw kun keessaa bahaniitu paartii ta'anii ijaarramanii ba'an. Direedhaawaatti. Namni Direedhaawaa kun dhumatee nu waraantee garee wayii nu fixxe jedhanii. Waama Amboo keessattis nama waraantee fixxi bara 120 kun. Halkan nama waraanti. Itti gadhiisaniituma uummata gidirsaniituma jilbeenfachiisanii onneen. Gareen Hararirra sochootu ni jirti. Gareen Shaashamannee irra sochootu ni jirti. Gareen Naqamtee irraa immoo maal jedhan abbaa torbee dhuma jedhanii maqaa moggaasaniif. Abbaa torbee feek abbaa torbee amma waa'ee feek abbaa torbee kana natti baay'ata baay'ee isaa haasa'uuni waa'ee feek abbaa torbee kanaa waa xiqqoo irraa haasa'amee hafachu. Hooggansi dhalootaan Arsii ta'anii Wallagga deemanii akka du'an godhamaa ture itti yaadame. Hin yaadattu ta'ee nama lamaan tokkotu hooggansi naannoo Oromiyaa dhalootaan Arsii ta'an Wallaggatti ajjeefaman. Ka ajjeese immoo feek abbaa torbee Damallaashii fi Toofiq hoogganan. Feek abbaa torbee kanatu dhalootaan hooggansa hiriyoota keenya kun nan beekaa baay'ee nama gaddisiisa achitti ajjeesanii reeffa Arsii gashanii Awwaluu Abdii immoo reeffa san fuudhee dhaqeetu ilmi teenya Wallagga du'ee uummata boosisa.
san booda jedhanii gadaadhaan shanee abaaraa jedhanii shanee wannoo godhanii achitti ifaa ifatti maal godhu Wallaggatu dhalataa Arsii ajjeesee ergaa jedhu dabarsa dhaqeetu awwalu. Kanani mootummaa keessa waan yeroon ani turedha wanti kun raawwataa ture. Feeqa abbaa torbeedhaan ajjeesu immoo. Gaafa Salamoon Komishinar Salamoon Burraayyuu irratti ajjeefamu maal jedhanii taasisan? Akka isaan itti dhiyeessan Wallaggi Salaalee ajjeese jedhaniitu dhiyeessan. Waan sana kan raawwate kan ajjeese immoo Dammallaash ajjeesise. Baay'ee Komishinar Salamoon jechuun yeroo Abdilleen Oromoo buqqaaf tarrallee Abdilleen hidhaadhaa baasanii wajjin taa'anii dhugaa jiru Abiifaa. Yeroo sana Komishinar Salamoon jechuun nama Oromoodhaa dhaabbate ilma Oromoo Harargee guutuu beeka Komishinar Salamoon. Dhiirummaa gurbaa sana gootummaa gurbaa sana gurbaa Salamoon. Salamoon Abiyyiin hammanatti lakkaawwara. Nama hidheetu yaadu. Durumaa maal jedhu Salamoon jeneraalotni Oromoo ta'anii Abiyyi ajjeesuu barbaadutu jira. Jechuun jeneraalonni baruma yaadi keessa Oromoo turan garuu Abiyyiin sirriitti waan beekanii fi Abiyyi muummicha ministeeraa ta'uu hin danda'u biyya balleessadhanii jalqabumaa kaasanii warri mormaa turan hin ta'u gurbaa kana sirriitti beeknadhanii warri mormaa turan jeneraalonni Oromoo jiru. Har'a baqarra jiran baqatanii. Biyya keessa galu biyya galaksanii. Biyya keessa maaliif Abiyyi ajjeesuudha waan barbaaduuf. Maqaa isaanii uummanni yoo bare yoo si ta'uu baate. Maybe dhiisuu wayya dheeyyaadha jeneraalota kana. Abiyyiin beeka. Namoonni kaanis beeku. Dammalaashifaas beeku. Jeneraalonni kun Abiyyi hin ta'uu jedhanii warra u'uu jedhanii ila biyyatu bada Oromootu bada warra iyyaa ture. Gaafa Abiyyi muummicha ministeeraa ta'u jarri dafan saffisaan badan. Akka Abiyyi isaan ajjeesu waan beeku. Maal godhanii Salamoon kunis warra Abiyyi nama miti maal taatan jarri jara keenya warra hedduu keessatti Salamoon. Komishinar Salamoon. Maal godhee komishinariidha. Komaandara Burraayyuu godhe ilal Abiyyi. Nama komishinarii gubbaadha ari'ee Burraayyuu irraa mandara irra kaa'e. Nama uummata Harargee keessatti godina irratti nama akkamii uummata dhaabbatee ture nama kana dimootii godhee Abiyyi booda immoo maadhee jeneraalota sana faana wal qunnamaa jira narratti hojjetaa jiru jedhee Dammallaash dafaati gaggeessaa namicha kana dhanii namicha kana onni godhan Salamooniin. Garuu erga kana godhan immoo godhanii maal jedhu shanee ajjeesee maaloo ajjeesee warra lixaatii akkas jedhaniitu uummata gargar qooduudhaaf itti fayyadamanii onni kana. Amma wanni hubatamuudhaa qabu abbaa torbee feekii kana erga hundeessanii booda la Dammallaashii fi Abiyyi walitti maxxananii kan isaan hafan addaanis hin baane sittan himan. Dammallaashii fi Abiyyi addaan hin baane. Wanti isaanii walitti maxxansee jiru waa'ee Oromooti. Waa'ee Oromoo cabsuuti. Iccitii caasaa dhokataa kanaati. Feek shanee kana ijaaru abbaa matoo haayaa kana ijaaru caasaa salsaawwii fi saatanaawuu fi caasaalee garagaraa Oromiyaa keessatti caasaa dhokataa ijaaranii Oromoo fixuu kanarratti baay'ee walitti dhiyaatanii hojii kana waan hojjetee fi Dammallaashii fi Abiyyi addaan hin baane sittan. Namni kamiyyuu yoo ka'e Dammallaash ofitti dhiyeessallee malee ofirraan fageessu Abiyyi. Sababa kanaatiin Oromiyaa guutuu irratti moodela kanaan ijaarsi ijaaramee saba biraa warri rukutan. Amma Amaaraa ajjeesuun waa'ee tolee yeroo baay'ee namni naasaa
Tolee. Ila isallee The Guardianuu baaseera haga ta'e eenyu akka raawwate Abiyyi faan caasaa bal'aa qabu jechuudha. Caasaa dhokataa baay'ee qabu. Waan tokko dabala amma waa'ee caasaa Adaamaa kaasee haga Shaashamanneetti socho'u Asallaatti socho'u darbee immoo caasaa baay'eedha kan Arsii keessa jiru. Kan isaan ijaaranii Oromoodhuma kan wal nyaachisaa jiran. Ammayyuu Arsiitti waan baay'ee waan fokkotaa ture deemaa ture dhibbuma darbite. Eeyyee. Jara kanaa garee dhokataan achi keessatti ijaaramee jiru jira. Garee kanaa namoonni leenjisaa turanii ijoollee jalqabarraa ijoollee eenyu NGO wayii jedhanii garasuutu faanfaa oofan tokko IC formaa waan deemaarreedha wayii tokko jiru. Eenyu simee maarree jedhamee ijoollee wayii tokko oofa wayii waan wayii tokko naannoo sanatti ijoollee isaan ijaaranii bobbaasantu jira. Karaa isaaniitiin caasaa dhokataa ijaaramee socho'antu jiru. Arsii keessa. Shaashamannee fi Arsii Nagallee immoo adda kophaatti jiru. Keessattuu amma namni baay'ee kan inni beeku yeroo Haacaaluun ajjeefamee sa'aatii tokko utuu hin ta'iin Arsii Nagallee gubattee Shaashamanneen gubatte. Galgala sana. Haacaaluun du'e jedhamee utuu namuu hin dhagahin already Shaashamannee ibiddatti qabsiisaniiru. Eenyu jarri kuni warri kana godhu eenyu jedhee namni gaggaafachuu mala. Jarri kun caasaa dhokatee ijaaramee hojiin itti kennamee waan kana raawwatantu jiru. Yeroo sanatti sagantaa dalagnee tarii yaaduma keessa yoo siin garee waan itti dabaltaniif yookiin immoo yaada dabalataa akka ta'utti kantiibaan magaalaa Shaashamannee yeroo sanaa humna dabalataa naa ergaa magaalaan badaa jirti magaalaan barbadaa jirti yennaa manatti deebi'i taa'e jedhanii pirezidaantiin naannoo Oromiyaa yeroo sanaa maaltu afaan kee qabadhu manatti deebi'i jedhanii noormali kana miidiyaa irratti gadi ba'ee dubbatee sana booda maal irraa akka jiru iyyuu beeku fa'aa dubbachuudhaaf yeroo sanatti to'atamee waan akkas akkasii akka ture quban qaba. Ragaa guutuudha kun. Kantiibaan hin beeku jechuudha. Ilaa caasaa dhokataa sana tokko ilaaladhu. Gubbaadhaa ergamaa jechuudha. Shimallis quba qaba. Caasaa dhokataa kana Beeraayi Deennatiitu sochoosa. Harka tokkoon Haacaaluu nyaataniitu asirraan immoo deeggartoota Haacaaluu kana godhe. Oromootu kana godhe. Qeerrootu kana godhe. Dhaniitu immoo gabaasni immoo dhiyaata taane. Gabaan yeroo sana wanni harka tokkoon Haacaaluu dhabneetu harka tokkoon immoo waanni maqaa Oromootiin maqaa qeerrootiin raawwate addunyaa irratti wanni qabatame yaadattamu ta'ee himannaan qeerroo irratti baname yeroo sana baay'ee gadi fagoodha. Iskindir Naggaa fanti waldaa mootummoota qabxoomanitti shororkeessummaan hin kan turan yaadatu. Fagoodha wanni isaa. Ilaa wanni isaan godhan Oromoodhumatu dhume, Oromoodhuma himatu, Oromoodhuma maqaa balleessu isaan kan ittiin deemanii fi jalqabumaa waa'ee qeerroo naa dhiisaa jedhee jalqabne sagantaa kana Abiyyi waa'ee qeerroo naa dhiisaa jedhe. Akkan itti ishii barbadeessu natu beekaa jechuudha. Akkan itti maqaa ishii balleessu, akkan itti ishii diigu, akkan ittiin dhabamsiisu natu beekaa jechuu isaati. Naa dhiisaa iyyuu jedhe. Lammaanfaa qeerroon abbaa jijjiiramaati mootummaan waan isaaniiti taasisanii ejjennoo kana qabatanii Abiy garuu naa dhiisaa akkuma jedhe sana bakka hundatti caasaa dhokataa kana ijaaree caasaa dhokataa kana immoo bulchiinsi magaalaatu miidhamaadha bakka baay'eetti yeroo sana. Godinnuu hin beeku. Kallattiidhaan ka ajaju, kallattiidhaan fandi ka godhu bakka tokkorraa bakka tokkotti ka sochoosu
Amma Arsii Nagallee fa'aa keessatti wanni ta'a godhani ijoollee listiroo fa'aa hojjettu ijoollee waanuma ta'e fa'aa baattee waan wayii gootu walitti qabaniitu hojii hojjettudhanii dura leenjisaa turani. Ijoollee sanaan kana hojjedhaati horii argattu jedhaniini ijoolleen waan hin taane goggootu. Booda ijoollee sana immoo booda wanni godhanii qabnee irra moodhanii ijoollee sana booda gadhiisan. Arsii Nagalleetti wanna ta'e. Kana hunda kan kaafnuu fi waan bebbeekamaadha. Waan namnuu argee gaafa sana gaafiitti ta'ee hafe garuu wanniinsaa neetwoorkiinsaa bakka tokkorraa ijaaramee bakka tokkootii socho'a. Bakka tokko yeroo isin jedhu immoo Abiyyi mataa isaarraatii socho'a wanni kuni. Abbaan hooggansa waan kanaa Abiyyi walgahii tokko irratti yaadatta yoo ta'e Oromoo isin diiguudhaa dhufaa jiru amma argitu amantiidhaan dhufu naannummaadhaan dhufanii isin diiguu amma argitu masaraa keessatti walgahii sana lamma of bira kaa'ee kan inni haasa'u wayii masaraa isa duriitiin teessumni isaayyuu diimaadha akka ammaa kana bilchiginnaadhaan hin jijjiirre teessuma isaa barcuma diddiimaa irra taa'anii kan isaan jedhan sana yaadatta dhufanii isin diiguu jedhee haasaa ture Oromoodhaan. Dhufanii isin diiguudhaa dhufaa jiru karaarra jiru jedhe eenyu jarri akkamitti arge erga arge mootummaadha waan irraa hin dhowwine erga dhufanii isin diiguudhaa fi didaa jedhe nu diiguudhaa dhufaa jiru taanaan eenyu jarri erga mootummaa ta'e immoo waan irraa hin dhowwine inni yeroo sanayyuu kan inni uummatatti himaa jiru waan ofiisaa qopheessaa jiru uummatatti himaa jira. Sanaani ijaarsa sana gubbaadha ijaaranii waan kana diriirsanii. Kana immoo afaan isaatiin Oromoon nan deeggaru taanaan nan cabsa akkuma jedhedha. Waan sana hojiirra oolchaa jira. Amma kun egaa kaayyoo isaati. Kaayyoo isaa seriously yaa dubbannu gara xumuraattis deemaa jirra fakkaata. Abiyyi waan kana maaliif godhaa? Jibbinsa Oromoo qabaayi maal godhaa jira jennee yoo laallee Abiyyi aangoo isaa jaallata jalqabarra. Barcuma isaatti eenyu yoo dhufe abbaa isaas harmee isaas hin balleessa Abiyyi barcuma isaatti namni itti dhufna. Abiyyiif gaaffiin jalqabaa kaayyoon jalqabaa barcuma isaati. Barcuma isaa jechuun immoo deeggaruudha qabda. Hin deeggartu taanaan si dhabamsiisa. Kana immoo afaaniinis nutti dubbateera. Personally anatti dubbateera. Oromoon nan deeggaru taanaan hin cabaa milkeessaa. Waggaa kumatti fudhata deebi'ee ka'uudhaaf kuma kana waan hamii miti waanuma anatti gaafa xumura wal argine waan ittiin na doorsisuu yaaladha. Egaa Oromoon isan deeggaru taanaan amma dhugaa dubbachuuf haa ta'u yoo laallee amma Abiyyi yoo gaafii Oromoo hin deebisa yoo ta'e namni isa lolu jira. Namni beeta mangistii sana irraa fudhachuu barbaadu jira Oromoo keessa. Namni hin jiru bara Abiyyitu gara nan itti deemutti deema. Waan ani isiniin jedhe fudhadhaa. Oromummaa keessa dhiisaa. Ganda gandaan walii isatu uummata kana diinamsate malee uummanni Oromoo dhugaa rabbiin siin jedha. Namumti jaalmarroonuu beeta mangistii keessaan si baasan jenneen. Ijoolleen bosona jirtullee beeta mangistii keessaa si baafnaa miti bara. Oromoo irraa duuti maaliif Oromoo jibba? Maaliif Oromoo irratti karoorfata? Inni waan inni barbaade maa inni tokkoffaa biyya sana irratti ilaalcha mataasaa danda'e kan mataasaa qaba. Nugusa isaa ta'ee biyya sana akka ofii fedhutti bushuudhaaf sabboonummaa Oromoo hin ta'udhee jala muree kaa'ateera. Sabboonummaan Oromoo, Oromummaan, tokkummaan Oromoo, Oromiyaan
aangoo koo irratti dhiibbaa qabu jedheetu amaneera fudhateeran. Jara kana immoo dhabamsiisuu diiguu malee Oromoo kana hooggansa irraa fixu malee aangoo koo irratti ammas hin ka'u. Akkuma Amboo irratti namarsan sana namarsu jarri kun jedhee amanaafi. Hoteela Abbabeechitti warri namarse Beeta Mangistittis namarsa jedhee amanaafi. Nakaasa jedhee amanaafi. Kanaafuu maal gochuu qaba? Diiguu, dadhabsiisuu, jilbeenfachiisuu, gabroonsuu qabaa jechuudha Oromoo. Aangoo isaatiif jedhee. Namni tokko tokkummaa qabaatee Oromoon godina tokko godina biraaf akka garaa akka tokkummaa akka hin qabaanne waan sana yoo godhe malee barcuma isaatiif balaa dhadheetu fudhateera. Jalqabumaa kaasee qeerroo kana isa waa'ee qeerroo kana anuu nan beeka yeroo jedhu diinomsatee gaafa ka'uudha deemu kaayoonsaa kaayoo barcuma sana sirreeffate qabatee itti fufuudhaaf uummata kana diiguutu irra jira. Uummata kana dadhabsiisuutu irra jira. Amma erga dhufee amma maal godhe Abiyyi gurmuu Abbaa Dabaree jedhamu kana. Matwaayaa jechuudha baay'ee Abbaa Dabaree jechuun. Baala gizee warra jedhamanii ijoollee matwaayaati. Warra Finfinnee keessa ijoolleen matwaayaa keessa hojjetan ijoollee Amboo kana ijoollee gara Giincii kana irraa matwaayaa keessatti ijaaramanii hojii gaarii Shawaa Lixaa keessatti hojjetanii hojii gaarii yeroo isin jedhu biizinasi nama ajjeesuufa dirsuufa nama dhabamsiisuu jechuudha hojii gaarii jechuudha. Afaanii Abiyyi fayyadu hojii gaarii warra hojjetan guddisee Finfinnee gashee yeroo lola Tigraay sana mana 2-3 faa warra fudhatan Finfinnee keessa. Dhalataa Tigraayin ari'anii Oromoos lafarraa fudhatanii safara qabu safara onni godhanii gamoo faa ijaarataniiru. Shiroo Meedaatti gamoo Burraayyuu irratti gamoo qabu warri matwaayaa kun. Finfinnee keessa amma ijoolleen Beeta Mangistiitti akka bataskaanaatti sagannee dabarra jedhanii warri haasaa wayii ijoollee dhageesseen beektu. Ijoollee matwaayaati ijoolleen. Beeta Mangistii kana keessa kan jiru waaqa keenya jedhanii dhaman. Abbaa Dabaree jechuudha. Baankiiodhaan adda keessa dha'aniitti fideedhu. Qabeenya warri maqaa Oromoo balleesse. Matwaayaa kana. Sanuu immoo maqaa giddugala jedhu kanaan baay'ee amma giddugala jedhu malee immoo achumatti Shawaa Lixaa fi Salaalee kana wal tumsiisu achumatti. Walisoo fi Amboo wal tumsiisaa fi achuma mandarama sanatti. Warri ammaa ciccanii amma wanneedhaan nama ila Abiyyi kan inni itti fayyadame tokko maallaqatti jigseetu qaba. Raadeesii kiiloomeetira 150 kan maallaqaan qaba. Barcumaan qaba. Kadide adda keessadha akka caaluufaa kan. Caasa kana hunda kan ittiin raawwatu immoo sadarkaa garagaraatti kan inni ijaare san keessaa Matoohaayaan takka. Ijaarsi Dhoorkaa kun beeraayee deeninatiidha tikadha qaama tikaati guutummaatti qaama mootummaati. Warri har'a nama ajjeese bor warra ajjeesu miti kana naa beekadhu. Ajjeechaawwan gurguddaan sadarkaa guddaatti hooggamaman jiru. Hiraarsuun, saamuun sadarkaa gadiitti nama dhabamsiisuun, nama jiilchuun waan kun sadarkaa gadiitti sadarkaa aanaa magaalaatti ijoollee Matoohayaa kanaan raawwatamu jira. Bal'inaan garuu ijoolleen Matoohayaa kun ijoollee waa jiilchuuti hojiin isheen hojjetu. Nama dadhabsiisu.
harka kennachiisu manni akka uummanni sodaatu teeraraayiz gochuu qaama shororkeessituudha Mato'aayaan kun. Ammoo qabeenya horatteetti riivoo oofu Finfinnee keessaa Baalataraadha. Mato'aayaan kun akka salphaatti nama tokko kaasee fi ijoollee muraasa ijoollee 3-4 Amboorraa maqaa dhoofnu tun ta'in dubbiinsaa gadi fagoodha. Dubbiinsaa dubbii sirnaati. Dubbii caasaa mootummaati. Bakka keessa deegara booda baatiin sibiila. Oromoon amajaajota kanarraa akkamitti as baruu danda'a? Wanti Oromoodhaaf dhaamtu maali? Shira kana ittiin teettaa falli Oromoodhaaf dhaamtu maali? Oromoo kana si gaafatiin si gallakkisee Oromoon na qofa. Dhugaadha rakkoo qofa haasofnee bahuunis nurra hin jiraatu. Falli jiru falli jira. Sirni bilchiginnaa kun sirna baay'ee dadhabaadha jetti maal. Sirna hundeellee hin qabne. Ka inni ittiin Oromoo kana gowwomsu ani Oromoodha jedheetu miti. Malee Oromoo kana cabsee akka inni akka biyya jedhu cabsee maal sodaachisee maal maarree kana natti hin fakkaatu. Oromoon bal'inaan jarri kun Oromoodhuma keessaa ba'an han jedhu jira. Mootummaan kun Oromoodhuma kam taanaa dhiiroo warri dhantu jiru. Garuu warri kun iccitii kana badaan beekan. Caba kana badaan beekan. Dhugaa kana badaan beekan. Xiyyeeffannaan keenyas isaan ta'a jechuudha. Uummata bal'aa. Warra dhugaa qabu. Warra kaleessas didee jijjiire mootummaa. Warra har'as yoo dide mootummaa kana jijjiirutu jira. Uummata bal'aa jira. Dargaggeessa bal'aa jira. Isaanitti dubbannaa jechuudha. Sirni kun waan inni waggaa 8 kana keessa nu godhe. Bara wayyaaneen nu bushu keessa waa'ee tokkummaa Oromoo haayaan. Gaafii nuyi gaafataa turre gaafa kaleessaa gaafii dabalataa turre. Har'a garuu qe'ee keenya keessatti nama afaan Oromoodhaan dubbatu rashanamnee gatamna. Akkatti nu gudirsu viidiyoon nu garsiisu. Kanaaf caasaan amma nu ciniinee jiru kun hamaa ta'uusaa walitti himnaa jechuudha. So deemnee maal ta'a? Bakka jalqabne sanatti deebina jechuudha. Bakka jalqabne sanatti deebina. Jara kana kan ol baase uummata Oromoodha. Qabsoodhuma Oromoon godheen namni kun aangoo qabate. Kanaafuu raadeesii isaan jedhan kun raadeesii kiiloomeetira 150 jedhu kun murteessaadha jechuudha. Qabsoon naannoo kanarrattis akkuma fagoorra jiru naannoo kanarratti jira hidhannoodha. Abiyyi waan inni sodaatu keessaa fincila akka malee sodaataa siin jedheeran. Tokko kana. Warri mootummaa keessa jirus dhugaan siin jedhaan yoo bilchiginnaa keessaa na gaafatte bilchiginnaan parsantii 99 abiyyiin hin deeggaroon sittan hima. Caasaa keessa nan beekama. Ammallee jechuun bilchiginnaan kun opiidoodhuma kaleessaati. Ijoolleen haaraan jirtus keessas jijjiirti. Ijoollee deeggartoota lammaa ta'an keessaa qulqulleessaniiru sanan beeku. Kan itti shakkan lammaanii dhaanii baasaniiru. Haa ta'u malee ijoolleen keessa jirtu kun bal'inaan hojjetaan mootummaa poolisoonni Oromiyaa gidiraa isaan keessa jiran hamaadha. Kaleessa nu wayyaa bara wayyaanee nu wayyaa jedhaa jira namni. Kanaaf amma waan kana keessa uummata caasaa mootummaa qabsoo laga jiru qindeessuu gaafataa jechuudha. Wal hubachuu gaafataa jechuudha. Tokko mana keessatti tokkummaa gaafataa jechuudha. Abiyyi hin deema. Uummanni keenya garuu ittuma fufa. Abiyyi
Jaalannus jibbinus uma kufa Abiy. Jaalannus jibbinus uma kufa Abiy. Tokko keessoo keenyatti Oromoon tokkummaa keenya sanarratti xiyyeeffannee gaafa fuuluma yootti guurree hin baddi kun. Waan biraa waan guddaa hin gaafatu. Nama baay'ee okay milishaan nama fixaa jira maarree ila qawweedhaan nama bushitu nama kamiyyuu taane. Oromiyaa keessa nama baay'ee miliyoonatti lakkaa'amu hojjetanii rubaa jiru. Lakkoofsa. Tureera erga miliyoona darbee baay'ee istaatistiksii NGO'n lamaan tokko kan hojjetaa turan waggaa darbe keessa miliyoona darbeera kan isaan ajjeesan Oromiyaa keessatti. Ragaan funaanamee waan hin baaneef malee. Kanaaf Oromoon dirqama gara tokkummaa isaatti deebi'uun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo Oromoo jennu inni horii fudhatee achi galee isa waan gootu hin qabdu gaafa isaa galee hin deebi'uu danda'a. Isarratti miti kan ati xiyyeeffattu. Warra uummata miskiina, warra ammoo xiqqoo haalli hin galleef jara irratti xiyyeeffachuu, caasaa mootummaa irratti xiyyeeffachuu. Caasaan mootummaa hundi diina miti. Warri diina ta'ee parsantii xiqqootu jira. Warri gubbaadhaa waan kana hoogganan ni jiru. Harki caalu gidiraa keessa jira. So waan kana keessoo Oromootti tokkummaa cimsachuudha. Qabsoodhuma kana ka eegale kana gosa garaagaraa namni waan danda'u gumaachee namicha kana ofirraa geggeessuu irratti ce'umsa biraaf of qopheessuu irratti xiyyeeffachuudha jechuudha. Kalammeessoo immoo sabaaf sablammoota faana tumsa uummachuun barbaachisaadha. Ilaa Abiyyi Oromoo kana hundaa warra rukuchiisu barbaada. Humna keenya dalga akka fixanu nu barbaada. Oromoon bara Abiyyi keessa godina daangaan Oromoo guyyaa tokko bara yaadi keessa yaadatamee guyyuma tokko daangaa darbee namni dhufee Oromoo qabatee yookaan boossisee yookaan weeraree akkas taanedha. Waggaa 7 guutuu Oromoon bo'aa jira. Eessaa dhalate kun? Abbaan Abiyyi. Uummata sabaaf sablammoota faana dubbii tolfachuun barbaachisaadha. Sadarkaa gadiitti sabaaf sablammii faana dubbachuun barbaachisaadha. Uummata ollaa faana dudubbachuun barbaachisaadha. Yeroo hunda Oromoon sirna faana kan inni wal lolu, amma immoo keessattuu Oromoon gahee guddaa taphachuu qaba. Amma jarri aangoo irra jiran kun maal jedhaniiti himatu? Nu Oromoodha. Bakka biraa dhaqaniitu saba biraa ajjeesaniitu nu Oromoodha. Idaa maalii akka isaan lafa nuu kaa'aa jiran hubachuun nurra jira. Jarri kun maqaa Oromoo dhahataniitu nama biraa ajjeesaa idaa sitti fidaa jiru. Kuni balaa guddaadha jechuudha. Kanaaf namicha kana sirna kana ofirraa kutuutu sirra jiraataa jechuudha. Sirna kana faana dhaabbachuun sirna kana faana dhaabbattee kooti tumsan godhaaf yoo jettee idaa borii kaffaltutu jira. Kanaaf sirna kana faana dhaabbachuun warri har'aa horii muraasa fudhatee lafa muraasa fudhatee namoonni tokko namoonni beekaa godhan jiru. Itti gaafatamummaan isuma jiraata bor. Inni wallaale keessaa ba'a garuu inni beekaa godhu immoo itti gaafatama. Yeroon amma gara Oromootti deebi'uun Oromoodhaa dhaabbachuun Oromoo faana dhaabbachuun qabsoo Oromootti makamuun amma. Oromoon guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko saba biraa naan olisiin jedhame. Oromoon qe'ee isaa irratti abbaa ta'uu barbaada. Biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'uu barbaada. Nagaan mana isaa bulfachuu barbaada. Bilisummaadhaan mootummaa isa fakkaatu isaaf ta'u filannoo walaba gaggeeffatee nama isaa tolu paartii isaa tolu filachuu barbaada. Hiree isaa ofiin murteeffachuu barbaada Oromoo. Gaafii Oromoon qabatee waggoota hedduuf ittiin qabsaa ture hundi isaa ziiroo ta'ee Oromoon dhabamarra ga'ee har'a akka Oromootti baduurra geenye jira. Seenaa ta'uudhaa deemaa jirra. Oromoon bara akkasii tureera dhamee nutti haasa'uudhaa deemaa jiru. Matoo haayaan kunis caasaan dhokataa kun ergama kana galmaan ga'uuf waan deemaa jiruu fi Oromoon tokkoffaa already Oromiyaa kana kilaastara 6 bushaa jiru.
yeroo muraasa keessatti Oromiyaa jiiganii nu agarsiisuu deemu. Kanaaf uummanni Oromoo qabsoo jibbaataa gochuun barbaachisaadha. Of hambisuun barbaachisaadha. Waan jedhu kaasuun barbaada.